إيفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتوا كبجمتوا تداوتوا فيسبوك مصطفى كدير هندم تكسين وكم جرتوا بقى جراتني سنين جتشا. Kuyar antara mau dawa toko kabat deh sini ya, detin jara dawa karena sini agak sisut af jechuda muka biye kenna yokan mau dawa muka isa jet muka na jechud dawa muka kuni amma nagrat argama don anjiru kana jira jechuda namun di barbadan nurubistani argachu ni dan desu jechuda gati madalawa dan kennama dawa kuni dawa qalbi sosodatu qalbi yaduf qalbi soda ba istuf ba barbaachisaadha nu biratti argamaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo isin agarsiisuun kan barbaachisu ta'e nu wajjin tura. Hayyoo buliyan akiraa dawaan sun bifa kanaan kana jechuudha. Waan amma argaa jirtan kana jechuudha. Waanuma xiqqoo isaa fuudhanii akkaataan itti fayyadamallee asumatti namatti himama. Bishaan itti dabalanii bishaan keessatti waliin xiqqoo shafanii akkasitti dhugan jechuudha. Kanaaf yaadaaf gartee yoo sodaa akka malee qalbii sante keessa qabaatu ta'e dawaa baay'ee barbaachisaadha, baay'ee gaariidha. Dhibbaan dhibbatti kan itti fayyadamne nutis namoonni hedduunis itti fayyadamanii arganiidha jechuudha. Kanaafuu nama fayyada namni bitachuu barbaadan nu dubbisuu dandeessu jechuudha. Kan biraa immoo itti dabaluudhaan zayit zayituuna aslii zayit zayituuna sooriyaadha jechuudha. Innis zayit zayituunni kunillee nu biratti kan argama jechuudha. Quraana kan qabu yookaan immoo maqrii isa jedhaniin gartanii kan itti qara'amee haasida garagaraatiif jismii dibachuu nyaatatti dabalatanii nyaachuu wantoota garagaraa itti fayyadamuudhaaf nu biratti argama jechuudha. Kanaaf ammoo isin nu dubbistanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Asumaan dawaa biraatis qabannee akkasii dhufu. YouTube channelii addisii tokko banamee jira. YouTube channelii Jabeen Tube jedha. Subscribe waliif godhaa, share waliif godhaa. Dawaalee hedduu karaa kana argachuu dandeessanii dawaa yookaan immoo waan nama gammachiisu waan haarawaa naannoo keenyatti argame hunda isin kan daawwachiisu ta'a jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya YouTube kana YouTube haarawaan ta'ee fi maamila warri taatan warri haarawaa dhuftaniitiin jettan tafaddala baganagaan dhuftaniitiin jenna hundumtu keessanuu ilmaan Oromoo qaqqaarii fi gaggaarii wajja jabeessuudhaan wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha waan ta'eef YouTube channelii haarawaa kana YouTube channelii kana subscribe godhaatiin jenna. Namoota adda addaa keessummoota gaggaarii bebbeekamoo yeroo hedduu irratti affeerree isinii kan daawwachiifnu ta'a. Wantoota hedduu waan faayidaa qabu gaarii waan ittiin argataniif saba keenyaaf sagalee ta'uudhaaf qophoofneeti jirra waan ta'eef subscribe bakkeessan bakka diimtuu san gattuqaati subscribe godha like godhaati share waliif godhaatiin jenna. Yaada qabda? Yaanni qabu kanuma like share comment gochuun nu bira dhaabbadhaa wantoota haarawaa guyyaarraa argachuu dandeessanii. Channel keenya kana warri haarattan subscribe like share comment godhuudhaan karaa gabaabaan isin biraan ga'uu dandeenya. Nagaan nuuf tura isin jenna. Okay, jabaadhaa fi amaanillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.